jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoonni miidiyaa birraa bariidha. Oduulee ijoo torban kanaaf qindeeffannee akka ta'anitti isiniif himna. Jalqaba irratti Itoophiyaan addunyaa irraa buqqaatota biyya keessaa hedduu qabaachuun takkaffaa irra jiraachuun himame. Giddugalli lammiilee biyya isaanii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaan to'atu IDMC gabaasa isaa torban kana baaseen ibseeti jira. Akka gabaasa kanatti xumura bara 2020 irratti biyyoota addunyaa mara keessaa lakkoofsi namoota buqqaanii miiliyoona 59 akka ta'u beekameeti jira. Akka dhaabbatichi jedhutti Itoophiyaa qofatti namoonni miiliyoona 5 buqqaaniiti jiru. Kunis lakkoofsa guddaa buqqaatota biyya tokkootti galmaa'u ta'uun dhaabbatichi ibseeti jira. Ololli gareen biltsiginnaa miseensonni waraanni bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhee afarsu dhugaa irraa kan fagaateetoo jiraattonni himan. Tibbana godinaalee Salaalee fi Horroo Gudurii Wallaggaa keessatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo dhibbaan lakkaa'aman tumsa abbootii gadaatiin harka kennatan jedhamuun miidiyaalee mootummaa irratti afarfamaati jira. Dubbiin kun soba akka ta'e immoo OMN hawaasaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa qulqulleeffachuun gabaaseeti jira. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo guututti dabballoonni mootummaa uummanni ilmaan isaanii waraanaaf akka qopheessan dirqisiisaati jiru. Waraanni kaaba irraa deebi'ee nutti banamuuf jira waan ta'eef dargaggoonni keessa leenjiif qophaa'uu qabu jechuun hawaasa dararaa jiraachuun dhagahameeti jira. Akka jiraattonni himatanitti torbee kana keessa dabballoonni aanichaa hunduu araddoota aanichaa irra deemuudhaan aanicha keessaa yoo xiqqaate nama 500 leenjii kanaaf barbaachisa jechuun uummata doorsisaa jiraachuun komatu. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan garagaraatti humnoota mootummaa irratti injifannoo gonfachaa jiraachuu beeksise. Bakkeewwan injifannoon itti argame zooniiwwan giddu galeessaa fi kibbaa akka ta'es himeeti jira. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii akka jedhanitti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa godina addaa naannoo Finfinneetti waraana mootummaa irratti tarkaanfiiwwan jajjaboo akka fudhatanis eeraniiti jiru. Gama biraatiin immoo zoonii kibbaattis Cibraawwan Odaa Odolaa fi Laga Dambittis waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhachuun dhagahameeti jira. Mootummaan biltsiginnaa afaan faajjii uumuudhaaf malee garee shororkeessaa fannoo irratti tarkaanfii wayiituu fudhataa hin jiru jedhame. Qondaalonni mootummaa fi deeggartoonni isaa tibba kana akka waan garee shororkeessaa fannoo irratti tarkaanfiin fudhatamaa jirutti olola oofaati jiru. Qondaalota nageenya ol'aanoo biltsiginnaa waabeeffachuun OMN akka gabaasetti mootummaan biltsiginnaa fannoowwan ijaaramanii fi beekamtii kannee fi meeshaalee seelaan alaa jarri qabatanii jiran seera qabeessa taasisaa fi jira jedhe. Qabsaan beekamaan Jeneraal Daraaraa Guyyoo tibbana magaalaa Shaashamannee ganda Obbostoo jedhamutti hidhamanii kan turan yoo ta'u hidhaa guyyaa 3 booda caamsaa 21 bara 2022 mana hidhaa irraa gadi lakkifamuun dhagahameeti jira. Raashiyaan naannoo Donbaas azaabatti jijjiirte jedhan pireezidaantiin Ukraine. Pireezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky Raashiyaan Donbaas guutumaan guututti balleessuun naannocha gara Si'oolitti jijjiirte jedhan. Raashiyaan itti yaaddee lammiilee Ukraine ajjeesuu irratti bobbaatee jirti kan jedhan pireezidaantiin kun torbee kana keessa haasaa taasisaniin duguggaa sanyii raawwate jechuun himataniiti jiru. Ameerikaan deeggarsa doolaara miiliyoona 215 Afrikaa kennuuf akka jettu himame. USA'n kana kan ibsite biyyoonni sababa jijjiirama qilleensaa weerara koronaa vaayirasii fi waraana Yukireeniin hanqina wabii nyaataatiin rakkachaa kan jiraniif akka deeggarsa gootu beeksifte. Dhimma kana ministeerri dhimma alaa USA Antonio Blinkeniitu ministeerota haajaa alaa biyyoota Afrikaa waliin walgahii wabii midhaan nyaataa idil addunyaa Niiworkitti gaggeeffamaa ture irratti argamuun kan dubbatan. Biyyoonni deeggarsi kun taasifamuuf Aljeeriyaa, Burkina Faso, Moortaaniyaa, Kaameruun, Naayijeeriyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Yuugaandaa, Tanzaaniyaa fi Zimbabwee ta'uunis beekameeti jira. Oduuwwan har'aa isinitti himuun kan isin waliin turte Aliinaa Muhammad ogeessa kaameeraa fi teeknikaa keenya. Bushraa Huseen waliin ta'uudhaan oduulee ijoon torbaanii keenya irraaf qindeeffanne kanuma. Akafal manna